irratti kan manni barakaa qabu rabbi irratti illee jaalatamu kana nabi Muhammad illeen gartee ajajan waan irratti ko maari irratti qaati jedhan jedhan azaa wal godhu miti arra gartee ani waan gaafin biraa ustaas akka aadaa teenya keessatti amman tala gizee fuudhan dahaba bitaniif dirqama mahriin ala dahabni hoo dirqama moo sun kannaa jaarsii adii gaariin kan kuni aadaa jechuun namni fidee addunyaa sana maal dahaba maal mana akkasiiti meeshaa akkasiiti beelee waan akkasiiti kana hunda gabbara dila kanaati ilma namaati waan ni fide malee rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni gartee liyunfiq zuu sa'atin min sa'ati jedhee rabbiin jechuun qabeenya rabbiitti kanne lammaffaa komantii naan barreessin okkee waan hin godhu niin beeka beekeetiin godhu jira beekus barreessitee beekaanis ijoolleen mooditaraa buloog godhaa hoo bulookiinsi godhaa kan irra deddeebite waan kanaa. So sanif yani namni dandeettii qabu akkuma dandeettii isaatiitti fuudha ammoo waanni niqaa kun akka gartee biyya akka gartee gandaa qabaleetti deemu qabde akka shari'a islaamaatti akka namni daangaa walitti hin tarkaman fuudhaa feeruma keessa namni akka zinaan hin babal'anne wal irratti laaffisu birrii shanfaa birrii kudhanfaa dooraa diiddanfaa dhabbo wallahi lazim timiraan fa quraana faan fuudha namni quraana maree fuqaraatan kana qulqullaa'uun barsatan beene jedhee fuudha akkana waan isan caaltu hin jirtu wallahi lazim gabbar awaan nadibe miliyoona takka takka rabbaafteef ani gartee dooraa diidam rabbaaseef nabiyyiin deettu warqii keessaan baatu bar namumaa keessaa bar warqii keessaan baatu mana yoo galchite maallaqa noomishtu bar ilma namaa dhaluu deemti hayyoota madalti ilma namaa dhalti akka keeti takka diimaa takka gabaabaa dheeruma kanaaf walirratti laaffisuma jiran gartee akka yoo gartee gabbaraa fi maharii fi waan kana guddisan namni kun hin danda'u dila kana hanqan nu kannitan malee yoo abbaan leen gartee hanqan barbaadu jedhe ollaatti haa bar jaarole ittaka ganda ittaka awon kana gor intala kana gor sargi gor yanin nama annadibe nama wa maritu liqi khanne nikit inshallah nin kanaf je fudo ha aruza garte artistota khuma khodan shan kanu jira malaysa malakas gorun mari usifu khannen fune qamasi halal tigolatu liqi dan fude intala tan wallahi rabbi ras deini dabar wallahi rabbi ras indabru mari khanas isif kan namale balese basiti man katab khaisiti mari khaisiti matnya atim khaytimiti wallahi lazim izni isi yosi ko temale nyaacho so wanin jende akka feta khaysit so isi tano mana galfachu dem fatta mana galfachu demta wan intala ajaiba san argatte alhamdulillah rabbi subhanahu wa ta'ala mala fise qama sala san halal godate namni fudun jara ken amor rabbi qali zaman rasulullah rakhisha tortebar gaafi takka jira mas gaafi tan nama kana dura naga bata as jalam turre gaafin tuni obbaleeti teenya takka ture torte jaarsasi kanaan wal daddabanii mahiihiyaten sani jibbaanaa kanni dirqamaa jeen sheeka gaafanne waan kana sheeka gaafanne ta'ee haqa sirraa qabaa jibbaa kan nuufii qabdaa jeen maallaqa qaalii gaafate dooraa lakuma kudhan jeen dirqamaa irra jira dooraa lakuma kudhan hamma inni jeen jibbaan waanuma isaa san deebiste jibbaan maarii isaa waan itti baay'isan yoo kuma kudhan taate kuma kudhan deebistiif ofiif jibbite haa annu qabdi yoo kuma lamaan godhate kuma godhate san kuma keessee kan itti jibbaa isa sanuma kan itti kuma waan isaa deebistee fi deemu qaba. Jibbaan kana deemu yoo ibsaan amma ibsaan kuma dhibba lama itti baase kuma dhibba lamaan si deebisoo hin taate si bara kana namaa deebiste yoo jibbite sanuma jiin waan sa yoo waliin raafin jechuun yoo waliin eegara fedhe jechuun isii jibbe haa jibbaa diinaa keessa leen jira oromoo leen jibba itti bar intala ramara jibbite ofiif jibbite abbaa manaa kee duraan jaalatee lubbu ayi wayne itti halkan irraa fufette hedii basi dhorkitee amma dhuftee dhaabbachu si dhorkitee miti irraa kannitee deemu nagaan obbosi gallakkistatees mushkila kabiir bara kana ammaas niin jibbee akkanumatti hin jibbee itti bar jinni waan biraa lafaa qabdi jedhana ibsaanii girtaati waan biraa lafaa qabdi rabbi rahmataa godhu beeku connection saniif bara kana osoo dhiirti si jalatti jena wohuma gartee waa tokkumatu jala seene sabaa tokkumatu isi hooqe kanatti waa xiqqoo bira bee jinni social mediaati bira bee beddu jibbe jaarsuma kiyya kana jibbisee itti bara amma kanamatti dheengadduma heerumtee beeki subhaanallah rabbi rahmata siifaa godhu jarana khayruma inshallah warri asin dura follow godhaati khayri wal arganna warri dura war argachuu dandeenyes torbaani taatu ji'a taatu mana faadilootis ibsaatis haadhafaateetis enu makkis aslis hunda isaanii dubbisa hin dhayina walitti waa himna ni bashannana ni gammanna khayri walitti akhiraas waliin dalaganna addunyaas waliin dalaganna jaran akkana jechuu akkana waliin jira namni akkasi waliin godhan fakkeenyaaf amantiin teenya akkuma sii galee amma sheekh Amiin biroo hedduun jaaladha gisee takka daawaa mana maayimoo kanatti tapha tokko keessa buuseen nama bohaarsaa
Mee tapha tokko tokko buufata waan amantii wal qabatee mudannoo takka takka keessa nu buuse haa bu'aadha. Waa'ee gaaf tokko waa'ee pirankii kanarratti saati ajaa'ibaa tokko bara